Ashama harkafuune ilmaan Oromoo bakkuma jirtanitti nagayaa fi salaamtaan teenya tanoonni irraa burqite isin bira haara qabdu isiniin jecha ar'aan tana ilmaan Oromootii fi godaansa waan haala yeroo ammaa keessa waliin jiran wal qabsiisnee isin biraan geenya. Hagasittuu YouTube chaanaalii keenya subscribe, like fi share godhuudhaan akka nu cinaa dhaabbattan kabajaan isin gaafanna. Yeroo ammaan tana yeroo addunyaan tun dhukkuba koronaatii fi dhukkuboota garaagaraatiif tokko dhaabbachaa jirtu kanatti ilmaan Oromoodhaa dhukkuba kana bira dabree balaa godaansaatiif saaxilamaa jiraachuun isaanii ni dhagahama. Tibbuma kana biyya Yaman magaalaa Algahaarii fi Alsaabit naannawa jedhamanitti akkasuma immoo naannawa bahararraa ittiin bu'an Alqarasii fi naannawa Adanitti ilmaan Oromoo baay'ee rakkachaa jiraachuu isaanii gabaafamaati jira. Akkasuma lammiileen Itoophiyaa hundinuu kan biyya Jabuutii keessa jiraatan, kan biyya Soomaaliyaa keessa jiraatan, kan biyya Yaman keessa jiraatan hundinuu rakkachaa jiraachuun isaanii zabaanumarraa waan as dhufeedha. Oduun tibbana Yamanii ol baatee addunyaa tana guutuu tokko dhaabaa jirtu garuu ummanni Oromoodhaa, ummanni Itoophiyaadhaa akkasuma ummanni Afrikaa bahaarraa as bahan biyya Yaman keessa jiraachuun isaanii akkuma beekamu osoo ta'ee jiru. Ummanni Yaman mootummaa isaaniitiin kan durfamu mootummaa Huutiitiin labsiin gabaabaan tokko dhiheenya kana bahuunsaa dhagahameeti jira. Labsiin kunis akkana kan jedhu ture. Yaa ummatoota Afrikaarraa gara biyya teenyaatti as ceetan Itoophiyaa, Soomaaliyaa fi Jabuutii akkasuma Eertiraa dabalatee jechuudha. Kana keessaa garuu kan baay'atu ummata Oromoo akka tuhe hundi keenyaafuu ifaadha. Mootummichinis akkas jechuudhaan ibsasaa itti fufe. Yaa ummata Afrikaarraa baatanii as biyya keenya keessa jiraachaa jirtan akkasuma keessa daddabruudhaan gara Suudii Arabiyaa ol yaatan. Yeroo ammaan tana addunyaan dhukkuba COVID-19 yookaan dhukkuba koronaatiin saaxilamtee tokkotti dhaabbachaa waan jirtuuf nutis sodaa dhukkuba kanaan qabnuuf sodaa dhukkuba kanarraa qabnurraa kan ka'e ummanni lammiileen biraa akka nu keessaa baatanii nagayaan gara Rabbii isin baasan jechuudhaan mootummaan biyya Yaman kan mootummaa Huutiitiin durfamu labsa irratti labse. Yeroo kana oduun tokko ummata Oromoo magaalaa Algahaarii fi Alsaabit bira jiraatu, Alsaabit keessa jiraatu bira geesse. Oduunis akkas jetti. Tokkoon keessanuu osoo asittiin dhaabbanne darsa keessan guuradhaa fi haa. Koronaan jalqabaa isin tahuu mootummaan keenya waan hubateef darsa keessan guurattanii akka nurraa haatan je'ee qawweedhaan doorsisuudhaan tokko isaanii osoon hambisin khadiiraa khadhalaa khatiqqaa khaguddaa manguddoo fi ijoollee tokko osoon hambisin yaa khadadhabaan tahin hunduma isaaniitu bikka takka qabanii akka bineensa gaaraatti gaara firraa naqan. Yaa ummata Oromoo kan addunyaa tana hundarra jirtan, yaa dandeettii qabdanii, yaa Rabbiin qabeenya isiniif kenne, yaa mootummoota adda addaa bira jiraattanii gargaarsa mootummaa adda addaatiin humna teessan horattanii jirtan, yaa ummata kana keessaa fira qabdan, yaa Rabbiin garaa isin laaffisee ummata kanaaf gargaaru yaaddan, hundi keessanuu sagaleen teenya isin haa dhaqqabdu. Ummanni keenya Oromoodhaa keessaahu ummanni keenya naannawa Algahaar, Alsaabitii fi naannawa daangaa mootummaa Saa'udiitii fi mootummaa Yaman gidduu jiraatu baay'ee takka rakkachaa jira. Nutis kanaaf isinitti iyyanne dirmadhaa nu dirmadhaa iyyannaa ummata keenya kan Yaman jiraniiti. Yaa ummata keenya kan Rabbiin afaan isiniif kenne kan ittiin dubbachuu dandeessan, yaa ummata keenya kan Rabbiin qabeenya isiniif kenne ittiin gargaaruu dandeessan, yaa ummata keenya kan Rabbiin beekumsa isiniif kenne ittiin mala yaaduu dandeessan. Hundi keessanuu bakkuma jirtanirraa yaa biyya Itoophiyaa tahee yaa biyya adda addaa keessa jira hundi keessanuu sagalee tokkoon kaatanii ummata keenya kumaatamaan lakkaawwamu kan waan nyaatee dhuguu hin qabne, kan bikka bulu hin qabne, kan gara deetti deemuu hin beekne Yaman keessaa rakkachaa jiru kana akka daddaftanii sagalee tokkoon addunyaa dhageessiftanii furmaata barbaadaniif isin gaafanna.
يا أمة خينيا خربين إسني فلافسي يا أمة خينيا خربين يا رومان تناخنا خيستي إسني بلسي جرات شاجرتن هندي خيسنو بكم جرتن الرا ولي رفدا ولي درمدا أرانتنا إساني برمو إن أكتو ربي تبيها الدنيا تن دلن سوق داخنا خن بوفتف خن راته سوارين أولف مها إف بربانو هن دام سخينيا أمة خينيا خيا منجرني في درمدا خميجتي أفيس أكبي جساني راياني دام سجارة دبرسا في ميديالي غرغدو الدنيا تيس إيجادا ميديالي بيا خيساتيس أكسما إيجادا في درمدا سنين جنة درمتشو تيساني فمو ربين جزا خيسان دچا غوري إسني فها خفلو هنگا دام سبراتي ولتي دي بنوتي نغيان نوجرار دام